Shama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Ibrahiim Yoobsan arguu YouTube channel like share subscribe gochuun hin dagatiidha. Eegaa exercise yookiin immoo gilgaala jechoota sagalee jabaataa qaban addaan baasuu kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Jechoota sagalee jabaa qaban yookiin sagalee jabaa ta'anii karaa nuti ittiin adda baasnu keessaa inni tokko dubbifamaan keenya bakka lama ta'etti inni sun sagalee jabaataa jennee addaan baasuu dandeenya. Sagalee jabaataa kanneen jedhaman akka fakkeenyaatti jalqaba irratti gaafa laallu abbaa kan jedhu sagalee jabaataa. Sababni isaa ba'aan keenya lama ta'anii galaniiru waan ta'eef jechuudha. Isaan kana addaan baasuudhaaf jalqaba qubeen gurguddaa jabaataa ta'uu isaanii addaan baasuudha jechuudha. Qubeen guddaa keenya jabaataa warri ta'anii jiran warreen haala kanaatiin addaan baasuuf nu gargaaranidha jechuudha. Sababni isaan egaa tokkoon isaanii yeroo laallennu qubeen keenya jabaataa warreen ta'an jechuudha. Abbaa kan jedhu jabaataadha jechuudha. Akkasuma gujallaatti illee komii, iddoo, lafa kan jedhu keessa iddoo kan jedhu daan keenya lama ta'uutiin jabaataadha jechuudha. Akkasuma maatii, waatii, fira kan jedhu keessatti immoo jabaataan sagalee jabaataa kan qabu farra kan jedhu sagalee jabaataa qabaachuu isaatiin adda baasna jechuudha. Akkasuma warreen gadii keessatti illee sagalee jabaataa warreen ta'an warreen qubee dubbifamaan keenya bakka tokkotti lama ta'anii jiran yookiin immoo bakka walitti aananii lama galan keessatti inni sun jabaataa jenna. Warreen kana jechuudha. Ganna kan jedhu jabaata. Akkasuma shanaffaa keessatti gurra kan jedhu jabaataadha. Gaara rooba kan jedhu garuu dhaan karaa fuulduraatiin dheerachuu malee karaa ittiin jabaate yookiin immoo laafee qabu jechuudha. Akkasuma gajjallaatti jaffaarratti qaccee kan jedhu dhaan keenya lama ta'uu isheetiin sagalee jabaataa mulaatee jira jechuudha. Kanaaf qubee afaan Oromoo keessatti isa kamtuu jabaataadha, isa kamtuu laafaadha jennee adda baasuu qubee gurguddaa yookiin qubee dubbifamaan keenya lama ta'ee gaafa walitti taane sagaleen sun sagalee jabaataa jennee dubbisna jechuudha. Torbaffaa keessattis maqaa duwwaa marii kan jedhu keessatti sagaleen nuti adda baasuu dandeenya yookiin jabaadha jennu duwwaa kan jedhudha. Duwwaa kan jedhu kun akkanaatti jechuudha. Duwwaa kan jedhu kuni yeroo tokko qubee biraa hambisnee yoo barreessine hiika kan biraa waan laatuuf yookiin immoo hiika laachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf duwwaa kan jedhu waan keenya dabilii yookiin lama ta'uu isaatiin jechuudha. Saddeettaffaa irratti gaafa darbinu bokkaa, booka, boora kan jedhu keessatti bokkaa kan jedhu kaan keenya lama ta'uu isaatiin ammas jabaataa jennaa jechuudha. Caalaa, cabbii, caama kan jedhu immoo cabbii ammas ba'aan keenya lama ta'uu isaatiin jechuudha. Damma, daamaa, daaraa kan jedhu keessatti damma kan jedhu keessatti maan keenya lama waan ta'eef ammas himaa jabaataa jennaani jechuudha. Olii, ollaa, oolaa kan jedhu keessatti immoo ollaa isa jedhu isa sadaffaa irra kana jechuudha. Ollaa isa jedhu kana fudhannaa jechuudha. Sababni isaa sagalee jabaataa kan qabu isa waan ta'eef jechuudha. Sagaleewwan jabaachuu fi laafuun qubee dubbifamaadhaan kan murtaa'u yoo ta'u, kan dheerachuu fi gabaabbachuun immoo dubbachiiftuu lama walitti aanuutiinidha jechuudha. Kanaaf warreen kun warreen jabaa afaan Oromoo jennee dubbisnaa jechuudha. Kanaaf egaa yeroo barreessine addaan isaan baasnu warreen ammaa kana keessaa tokkoffaa irratti abbaa jenneerra, lammaffaa irratti iddoo, sadaffaa keessaa farra, arfaffaa keessaa ganna, shanaffaa keessaa qancee, ja'affaa keessaa duwwaa, torbaffaa keessaa bokkaa, saddeettaffaa bokkaa, salgaffaa irratti cabbii, kudhanaffaa irra damma, inni kudhanaffaa ollaa. Warreen kun warreen sagalee jabaataa qabaatan afaan Oromoo jedhamu. Sagalee jabaataa afaan Oromoo warreen jennu warreen kuni warreen
dubbifamaan keenya lama lama ta'anii waliin galuutiin hima yookiin immoo sagalee jabaataa nuu laatan yookiin immoo ergaa guutuu dabarsanii jechuudha. Ergaa barbaanne asitti abbaa jedhu haajari isa jennu jechuudha. Iddoo bakka isa jennudha. Farra jechuun farra ilbiisaa ta'uu danda'a waan balaa geessu jechuudha. Ganna saamarii yookiin immoo yeroo ji'oota 3 fulbaana booddee jiranii jechuudha. Gurra qaama namaa qaccee kan ittiin waa sangaa oofan yookiin immoo sanyii keessaa kan ittiin lakkaawwatu duwwaa ta'e yookiin waa tokko yoo hin qabne bokkaa rooba isa jennuudha. Cabbii kan bokkaa waliin roobu jechuudha. Damma waa nyaatamudha. Ollaa naannoo namaa kan jiraatu jechuudha. Kan kun egaa jechoota sagalee jabaataa qaban warreen addaan baasuuf nu gargaaran yookiin shaakaluuf nu gargaaranii jenna. Inni kan biraan tokko tokko isaanii kana gaafa ilaallu warreen kaan sagaleewwan dheeraa yookiin immoo sagalee gabaabaa qabu malee sagalee jabaa nuti barbaannu sana nuun laatanii jechuudha. Warreen as keessatti barraa'anii jiran muraasni isaanii jechuudha. Warreen nuti barbaanne as keessatti sagalee jabaataa jechuudha. Akka fakkeenyaatti tokko faara rooba kan jedhu sagalee gama duraa dheeraadha malee jabaa yookiin laafaa miti jechuudha. Raagaa kan jedhus akkasuma gama duraa dheeraadha malee gama booda immoo gabaabbata malee kan nuti barbaanne jabaataadha jechuudha. Kan laafaa fi jabaachuusaa gara fuulduraatti kan ilaallu ta'a. Kana fakkaataa yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.